yaadanna nagar qartanillee warri komentillee akkasuma galatooma galanni keessan dachaa isin haa ta'u warri fuudhinillee fuudha jaartii akkanaa kana fuudhati rabbi wajjin isin umrii dheessu nama bultiin ijaarratti rabbi bultii itti ijaaruuna akkuma kiyya fuudhuun garuu bareeda anuu erga fuudhee borcii baase dhugaa dubbachuuf borciin irra baay'ee jira fuudhuun bareeda fuudha isiniin jedha warri sargii kiyya irratti hirmaattan galatooma hundi keessanuu hordoftoota kabajamtoota kiyya baay'ee isin jaaladha baay'ee isin kabaja akkasii nullee maalaa dhufnee dadhabnee jirra kanaaf fakkaataa bakki nu jirullee asii hordoftoota kabajamtoota kiyya amma akkuma alaa dhufnee funduuqa qabanneen isin yaasa jaartiin makiina raabuunan dadhabdee jaartiin anillee akkasuma dadhabee nyaata jira gisee nyaannullee isinii waraabna ammallee haala katamallee jaartii jettana amma dura magaalaa Adaamaa dhufte hin teenne eewwa magaalaa Adaamaa dhufne katamallee haala katamallee ni barsiisa dhufteerta bakka dhuftee jirti hin teenne garuu seette maa gisee xiqqee taanaan jenne hin beektu maa gisee agam waggaa sadii dhufte hin jaamu gisee dhala waggaa sadii maal gochuu dhufte dha gisee waggaa sadii jechuun erga sin dhufini la gisee ati xiqqishu waggaa sadii dhufte akkasii hordoftoota koo yamtoota kiyya gaggabdee na argate kaameraa argitee beektu na arga gaggabde waggaa sadii dhufuun jedhamu waggaa sadii dhufuun jedhamu akkasiiti bakka amma dadha qorna dhee qofana jiran bannaan narraa fuudhaa ta'e dadhame haasa'e kama akkuma na jaalatuutti himee banna uummata kanatti hime kan sin jaalladha ma jaalannaa si fudhata ayii qaruudha duraanii duraan maal hin jaalladhu duraan sin argina biyya duraanii kan duraan illee shoo sun jaalataa turte maqaa duraan sin agarre amma jedhin uummataan hin jaalladhu barbaadee si dhabe jedhin bakka hin jaalladhu hin jaalladha jedhii si jedhin hoo ayyaa maal Wai. Amma kamera sodaatte namoota as jiran kanallee sodaatte kameraa malee osoo hin ta'in firoomsa sodaatu noolta. Maal dubare? Oshee moosi sodaatte kophatti irraa wara oshee sodaatu nooltu dubartu kaan maanna godhaa kameraa irra qabee jirti. Awwa fuuli keessanillee fuula namaa sodaatanii. Aboo rabbi isin hafuusu. Osheen kaameraa lawaan akka jenna. Akkasii isinillee rabbi isin hafuusu isin qofaa miti nama fuudhuu barbaadu hunda rabbi hafuusu. Akkasii beektanii amma jarri illee unoona wajjin nasifatanii funduuqa na qabsiisanii as jiranii jara wajjin as jira garuu gargali aduun dhiinaan asii deemtan nam tokkicha asitti naftan. Wai amma basee ta'u malee booda safara kanatti argamtanii. Oshee dhaabirratti wanni hin deemani. La yoo qabatanii lee beeka. Yoo qabatanii lee isa qabatan. La ollaa kennan qabatan. Kabira. Gubbaa fooqii ol. Hoteela san dhaqu malee. Dargaggeessi irraa badaadha nama dhageeffata. Nuti nama raajaa godhuu barbaadna. Rahaan hin jirtu baadiyyaa as rahaa jira. Barra achi raahallee osoo jirtu bakka wannuma jechuun kan ni jiran. Akkasii hordoftoota kabajamtoota keenya haasaa isin dheerisinee bareechinee jirra. Wajjin tura waan isin hin jedhe san kaa hin jiraami. As funduuqa kanaa gama na kireeffadhutti ji'a taate torbee tokko taate ji'a sadi taate ji'a afur taate wajjin kan jiru ta'a. Summaan amma nafa dhiqannee kara nyaataa kara maalii deemna akka alaa ol dhufnee hin jirra viidiyoo tana wanni isinii waraabne. Asuma magaalaa Adaamaa gadi mul'isi. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Bye bye. عليكم ورحمة الله وبركاته. متنا مشران إذنال أدرنا إذن وعلنا عزيز يالو أكاسي أردف كوجمتوتا كنا رفني جرا كونو مقالة أحجاما سيني بقنا جاندرتن مشرالين أنا جاردين بيالي أنا مجاردين تيرا بريد تدفعين بوتاتا يوم بريدين تبرو بوتانا شما رديبي أكاسي يقولوا مول بلا ترقمني جرا مقالة أداما وسيني جاستنا بربادا يوجدتو نمكا بدأ رمكا نسيماتني كاني دفعني راني وشيان فاتا زرا مكرا إدو راحة يمكن استراحة يمكن مو بكا
ما جاءهم فندق جرامة كما جمتها في دعوة المختار تيوبك وقرت القرار عالت اللي بقى فولها راك أولي سيد فلي الرا عالت منو حار من مختار أرجع الدورة الدورة شاننا الدورة مالي بنا مار يعني أما كاي من الربا مشوران درام بيتني بادية ترى بشان مكبنا كذا ترى أما مي تربة تكلي تاتو فندق كبني بشان أو أركنا زيادة كتاو دندا كاسي أكاسي راها كتاما فينا راها كتاما فينا فورا كوسون بقولين كاوانا مواليتا السلام عليكم جم يا أخو السلام عليكم بوس هيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اوكي اوكي تمام ما جدا ايدا اروا قمت لنا نچالتو واون رنا يسي چالا فول لنا چالان دي مطلب تراجرا. ما قدت هذا أنا دبجي سالا. اكاسي مكا كيتي وان تاتي ما دم مدا سلام دعوت تيم قد يا انا كم قد دي والله الله كرو قد دي ini kan buatnya malah. Ayo. Deh. Kulduratti malee yeroo hundumaa gara duuba laaluun hafe gonkumaa harkaan qabanneerraa ifa caalamaa gaddeemuun hin jiru yoomuu oolumaa. بشان لخافت يا ابني صبر تكرب بتاعك أصبي ورينو كتير ياسين كمان تبي صبر تاسين ساعة ثلاثة بدين تجرب بسرعة رجلا أنا ما بقول غيره نقص كمان إسهال ما فهمه جديد قال تومي تجرب بتريان أنا والبرد أبتو مختار إيراد نما الجمان نم تريا والبرد أبتو يسير ربراني ما شاء الله ترى جديد كاسم ورون يتدورا وانت تيجي قال تو ما تقولنا كنا كنا هم تجارتي لفدوات لفوال كتورة هم تجاري كنا ولي مكتوم تجارة بتكتم عن جسم تكتم إذا جارتي أفانها سوينتان إذا جارتي لفتابة تمام يحرر عن تيمي إذا كنا تنام قال تو ما تقولنا أما باقي شيء نادي بتجاري لما ده تكون سندوا ini asbaya aku dah ni durasi hair week itu lah. Ini wanci akan aku minta. Asbaya apa? Nanti aku cerita sendiri di sini. Sume salat ab dema jira jed. Yo salat ni mal. Arara jira masjid jira ifa ma sume. Tokofa lal. Rakko kamu deh. Siapa ni gak betul dari bagi. Allah apa pasal dia ni deh. Koi aku tak. Amma ini gafi gafati. Tugas isa kees jirtu gafati. Waan isa kees jiru gafati. Sirnaan deebisnaa fi kan obbolummaa hayyaa fi jadiidaa deebisuu fi kan kaamilaa deebisuu fi. Hai, uffata dabaltee gaarii deebisnaan tarma. Ati waan illaa amma hin heeruminiif lafa keessaaf. Tamam. Abshir, Allah haka. Nabi dah. Bukan awal sini. Jadi demo, anak ini obbolummaa akka mataanii obbolummaa yaani hunda adda baasaaf khalaas dhumatti hanqasu. Hai, loltuu dari mana gaafii gaafatu takka xiyyitii tara gaafatanii gaafii gaafataam. Mamayya. Ayat dulu. Amira si Manerum ni, ini baga. Hai na. Kamila ada. Gaafate Oromoo. Single. Ergada fi single. Jauh kita ergada. Asxaaba waa'ee neerumne jedhee nu gaafatu kan nugaa kitaaba rakkoon kee kana ta'e. Okay. Rakkoon waan fedhan haa gaafatan tuuti deebisaan nu akka nuti. Sinirraa ba'a. Ma gaafii namni waan mataa isaa gaafata waan ta'eef dirqama waan feetu gaafata. Heeruma kayettee fi namni hundi ulaagaa mataa isaa karoora mataa isaa karoora rafate qaban karoora mataa isaatiin bulaa keessattuu ammoo tuyyuu gadi qabaa namni sooshaal miidiyaa fayyadamu akka nama dhiiraa osoo hin taane akka dubartiitti
Dubbisa beekee yoo itti rakkoon tokko booda ka'uu mamti taatee rakkoon tokko mamti itti ol baasu hedduu ulfaataa akka dhiiratiin dubartiin si galee isheen galakkisellee aaduma rakkoon qabu. Nama itti tokko qabu. Dikkatoo yoo nuti akkana godhatee yeroo wanni kun akka dhaqee biraa galuu miti. Mana namaa seenanii keessummaa akka deebi'an osoo hin taane jireenya kiyya mataa kiyya guutuu isaa waliin dabarsaa waan naa hafe. Hanqai umriitti jedhu utti jechuudha jetteeti waa itti seentu salphumatti waa itti seenanii keessaa banii saniif dirqama nama oofta qabaachuu qabda. Waa hedduu si barbaachisaa waan barbaadee fi ulaagaa itti kaa'atte san nama guutu nama ulaagaa itti kaa'atte guutu tokkoffaa irratti kan ta'uu qaba. Namni hundiyyuu akkaataa namu akkuma bifti isaa warri yaaduu barbaadu ulaagaa qabu wal dhabuutu sabluun lama. Saniif nama gaafatu barbaadee ulaagaa ni hiruma. Saniifuu namni sooshaal miidiyaa fayyadamu akkuma dura siin jedhee hedduu hin ulfaata. Wanni takka yoon fi karatti ka dhaabbattu taate akkana taate jechuudha. Heerumuuf deemaa himuutu irra salphataa jechuudha. Heerumee jiraa heeruun immoo akkana wal goonee jirraa sun hedduu himuun ni ulfaata. Dubartiin hedduu zigaal qabdii beekama. Intalti marii malee heerumte marii malee deebiti wanni jamaata akkasuma jira maatii biraan geettee maatiin keetillee jaalatanii atis wanti amma heerumuuf hin deema jetteetu warratti dawwaltee nuti ergattee barsiin jirama waan akkasii jiran nu ufumaaf jaalattee ergitee akka inni su'aasii xalaba tokko waan jedhanis jira. Kamila maal hojjete taasisan barbaachisa? Tajaajilli gaafate kaa deebisaa gahaa deebisuun dirqamaa miidha. Ichitee waan adii baatee shawaran dubbisi yoo qaammachi baataan amma eermuuf deebichuun hin qaabbadde akka akkatti sodaadhaan wallaahi mishu nama guddaa miti obboleessa biyya xiqqaanu eermuuf deebisee jeen kalaas waan biraatti waan fudhatu wayii rakkataate yaani baratamaa miti kana keenya hedduu faani bidirumaatu dhalaa jira kennan malee akkanumatti wajjin harka wal qabatanii biyya arabaatti galuun abadan ni hojjetu. Naannoo intalti marii malee deemti marii malee deemti egaa fiigamtullee gosti walitti hin kennine kophuma sii dhayitee oomisii deebitee namni gosaan nama wal fuusaa aadaa ta'e hin dhiisne Ani gosti lamaan jiraattee namni gosatti kennaa dalagu malee miti sirriitti qorattee beekuu qabda. Namni gosatti nama kennaa haalisatti nama kennaa malee bulchama karaa deemu tokko qabattee wajjin kutuun biqiltuu inni ulfaata. Yoo roga biyyatti galtee mataa ol qabattee deemuu hin dandeessu. Hidhattee dhuftu siin jee hedduu takka itti qaanfatta. Loon fi biyyatti galchite garuu asir hojii waan jiraata aadi. Gisee gabaatti ta'e tuutuu hiriyoota kee hunda keessaa mataa qabattee bulta. Dhibee qaawwan biyya arabaatirraa fidattee dhuftee tokko qabdee dhuftu jeen. Sanii Niga baka. Kanarra niga jara miidha ni kanarra. Jadi di mana itu tara? Jadi di Vivro. Kami lama Devisa Dev tadi sam. Kayo kan kita di rumah itu tahu cerita. Kayo kebetulan ni warga mereka hasil cerita. Arya, miuti baru jadi kita. Muncul kerja salah tadi. Gafin jadi di Vivro maloritan dah. Ojino boleh gani. Nafin boleh gani. Abang kini toko. Ane makan kini jadi. Abdullati Firom Sanes Firo Abdullati akkasuma abbaan keenya wali qabnu Abdullah osoo ta'in Oromticha wali qabnaa akkas. You are right. Sinigaleen. Bareedaadha. Akka bareeda deebistee fi akkuma maqaan abbaa kiyyaatii fi maqaan abbaa isaa wal fakkaataati. Garuu naaf inni Oromummaa fi biyya abbaa keessatti wal barree biiznillah inshallah rabbi laa gammaan tana waliin tursiise mana isaaniillee dhaqee rafee nyaadhee dhugee mana keenyallee dhufee nyaatee rafee dhugee alhamdulillahi rabbil alamin khanaala khuni khanumaaf jecha bakka khannaaf inni obbolummaa bakka wal buufannee akkasii obboleessa biyya qaalii deebisaa kee. Akkana deebiin si deebiin fakkaataa yoo si naan deebine tees. Ana deebisaa fi waan deebiniif. Mormachuu hin dandeessu. Falmata yaada gaariidha beektee waan gaarii gaafate dhugaadha.
Firo ijoollee hedduu jira. Ijoollee yoo kaaftee jiru ijoollee Yaman hedduun isaanii olii gadi hin qabanii sirriitti wal jaalatu. Gandummaan qabanii ati gosa eenyutiin qabanii. Inuun beeynu yoo ani dhugaa dubbachuudhaaf gaafa Itoophiyaa gadi bu'ee baree malee gosaa fi olii gadi gala. Nuti jechuudha yeroo sanitti yoggaa waliin jiru sanitti namni waa'ee gosaa haasa'u hin jiru, namni waa'ee gandaa haasa'u hin jiru. Hunda kennayyuu jechuudha gaafa nu gabbuunu isin hunduu hararii nu jedhaa turan. Ijoolleen biyyatti jechuudha. Maaltu maal ta'ee jenneen gaafa ani biyya galee jedhu gandummaan baay'atee onlaayinii kun gandummaan wal nyaatee jira. Nuti garuu ijoollee Yaman walumaa gala miti sabni biraatu nu keessa jira. Oromoo miti nuti Oromoo kutaa 11 qulqulluu miti. Sabni biraatu hedduu wajjin hojjechaa turre. Guyyaa tokko waa'ee saba saniitu iyyuu kaafnee hin beeknu. Jaalala jireenya akka maatiitii fi akka Oromoon dur nu guddisee walitti dhufeenya hawaasummaa saniin ala jechuudha. Gandummaa fi olii gadiin kun nu keessa hin jiru. Nuti har'as yoo walii bilbillu akkuma dura wal jaalannutti wal jaalanna. Yeroo kun gandaa wal arrabsus nu quba hin qabnu. Kanaaf nuti obbolummaan suni obbolummaa muslimummaa oromummaa san birattis amantaanis wal qoonnee hin beeknu gandaanis wal qoonnee hin beeknu uf durattis waliin qoonnu akkanumatti wajjin jiraanna. Yoo online irratti walitti dhufnee akkuma wal bira jiru tokkotti kataphataa jiru jechuudha. Sirriitti wal yaannayyuu yoo online irratti wal arginu akka wal bira jiru kanatti gammanna waan ta'eef. Kanaaf walumaa gala ijoollee Yaman jiran barumsa hedduu akka ijoollee hundaaf dabarsan ni beeka. Itti aansee ijoollee Keeniyaa jiran, itti aansee ijoollee Kaayiroo jiran. Saniin ala biyya nama jiru kana maqaan dhayinaati. Jaalalli hin jira jedhanii kijiban soba. Kanaaf jaalalli duraalee san jiran. Jaalalli achuma jira. Akkasii falmataa kiyya akkasii kara masgida keeti. Saniin ala amma waa'ee kanaan duraa dhiisatii warraa fi gaafii qabda yoo jiraattan ol isin naqaa. Kana fakkaataa jireenya laayifiin kenna baay'ee bareeda ture. Inshaallah yeroo biraa immoo hundi kenna akka wal arginu abdiin qaba. Obbolummaan Oromummaa akkuma jenne saruma malee waan biraan jiru. Ayyee tole galatooma hundumti keessanuu waan deebiidhaa deebistanii fi baay'ee isin jaaladha baay'ee isin kabajaa galatooma na hundumti keessanuu ammoo gadiidhiini rabbi isin haasa barsiisuu ayaatiin rabbi nama jannataa si haa godhu dhugaa rabbiititti nama jannata rabbiin si haa godhu nama gartee gubbaa kanatti hogguu ilaalanii gaafa gartee namarraa deemu namni dhugumaa nama akkamiiti kan jedhamu baay'ee tokko nama wanna jedha rabbiin gartee haadhaaf illee sabrii haa kennu ammas ilmaan isiillee rabbi gartee guddisee nama gartee murtuu rabbi si haa taasisu. Galatooma isin jaaladha galatooma na godha waan gaafii isinitti waa'isee fi ammaaliif waan isin dinqisiisu waan isin jaaladhu garuu nama yuutuubeera keessa namni an jibbu hajjiidha maaliif haadha naamiidha nama allaal keessa isa qofa hin jibbu maaliif namni nama miidhu hin ta'u namni gubbaa kanarra nama miidhe gaafa jalaallee kanaaf galatooma isin jaaladha isin jaaladha waan ta'eef galatooma assalaamu alaykum. Salmata abachuu rambayin si deebisa waa'ee achi. Dhugaa dubbachuudhaaf ati yaada qabdu kennuun beekta namni waan garaa isaa keessa jiru yoo kenne namatti tola beekta. Daran jechuudha hajjii watti dhiyaattee jettee hajjii nama akkasiiti miti nama miidhuu miti. Yeroo tokko beekta hojii aartii jechuun waan wayii bakka buutetti ka hojjettu. Amma fakkeenya waan ollaa keessanitti raawwatame gartee miti waan ollaa keessanitti raawwatame san ati barreessitee nama tokko kennita. Ana yoo kennite anatu nama san ta'ee hojjedha malee anaa miti waan san akkas ka ta'u jechuudha. Kanaaf hajjiin nama gaariidha. Garasitti hin fudhatiniti. Yoo itti dhiyaateette nama kabajaa namaa qabu nama miti sanii miti dhiiga ofiitu dabarsee sii kenna. Kanaaf hajjiin nama gaariidha. Akkasitti hin fudhatin. Hojii inni hojjetu santu hojii waan badaasan nama badaasan fakkeesse malee isaa miti sun. Hojii isaatu badaa malee isaa miti. Kanaaf akkasitti malee namni akka hajjiitu jiru sirna nama gajaru nama kabaja namaaf qabu maashaallah nama yoo rakkatti jira dhaabbatu nama waan feetetti nama gargaaru hajjii. Ayyee qaaliiwwan galatoomaa isin jaaladha garuu taaptaappii kun okomni kun dhukkubaara guyyaa takkitti bitti 50 illee na ergitanii waan quba kanaa wanti ho'i godhatu na ergitanii. Hai mamma guarda tanto quanto ero di lì non vedo. Mamma guarda. Mami, goto, manni goto daga.
اوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. نعم فولتا. ايوه فل. أفضل.